Fiigaa! Hundi keenya namootatti deebi'uu barbaannu qabna. Garuu amma yoo abdiin kutannu as keessaa ni baana. Yeroo ammaa kana lamaa ibsaa waliin deemuu qabna. Hanga waan ta'aa jiru adda baafannutti namni kophaa isaa yoo akka hin deemne. Eenyutu achi kaa'ee? Yaada tokko illee hin qabuun. Haati manaa fi ilmi koo holqicha keessa jiru. Akkamittiin beekta? Bakka kana waan arguuf. Nuti achitti gadi bu'uuf jirra. Ati immoo isaan gargaaruuf deemta. Wanti yoo dhabame egaa asitti maal hojjettu? Yeroo ammaa uummanni ammallee abdii qaba. Garuu waan balaa qabudha. Kun carraa keenya tokkicha haadha keef Jooshiin deebifachuuf ta'uu danda'a. Yoo isin achi taftanoo? Maatii koo nan fida. Waadaan siif gala. Deebiidhaan to'adhu. Laabeeriyaa Galax Muuviidhaan yeroo dhiyootti.